jechuun namni gartee itti gaafatamummaan irra jiru tokko itti gaafatamummaa irra jiru san yeroo irraa yerootti deddeebisanii yaadachiisuu waa hammeenyaan qabu jechumaaf hin dhufe. Rabbiinis Qur'aana keessa gartee wadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'miniin jaa nama rabbitti amanee yaadachiisni fayyadaa jee Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Warri immoo majlisa gubbaa taa'aa jiran rabbitti amanuu qofa osoo hin taane warra silaa rabbitti amanee hoogganaa jechuudhaan achi dhaqanii. Kanaaf isaan fayyada je'eetuma yaaduudhaan hin gartee hangana dubbatuu barbaade. Wanni dubbatuu barbaade sanis dhimma majlisaatii wajjin wal qabatee yeroolee dabarte keessatti olmoos har'a waggaa shanii majlisni waggaa shan eeggoon isin jiru kana xiqqeessee san jecha jiraa beekaa xiqqeessee. Maaliif jennaan jijjiirama mootummaa akka dhufee wajjumaan jijjiirame majlisni waggaa 8 jala jira jecha. Olmoos har'a wagguma 5 jennee haa fudhannu. Waggaa shanan kana keessatti maal akka inni dalagee gaafachuun barbaade nama silaa dhimma kana waliin wal quba qabu keessa jiru qaama kana qaama gartee majlisa keenyaa keessa jiru nama gaafadhes nan qaba. Namni nan gaafadhe sun bakka hedduutti dalagaa kolleejjiidhaa fi madrasaalee eegalchiifne waan jedhu naaf hime. Kana immoo information isaan hin qaba sirriitti hin qaba. Madrasaan eegalchiifamee fi kolleejjiin eegalchiifamee hin jiru hundi dhagaa bu'uuraatu kaayametti hin beeka. Hangan qoradhe irraa isanumaan argee dhagaan bu'uuraa kaayamuu quban qaba. Dhagaan bu'uuraa bakka hedduutti kaayamuu quban hin qaba. Sanii alammoo waan jiru yeroo gaafadhu waa hedduutu gartee miila nu qabee jira. Waan jedhuun nama garii irraa argadde warra gartee qaama majlisa keenyaa keessa jiru jecha. Wanni miila nu qabe jedhee inni natti hime garii waan gartee sooshaal miidiyaa irratti himuun nama qaanfachiisu. Wal waan himuudhaaf illee hin taatu illee hin bareeddu. Kanaaf san numan dhiisa waan dubbachuu hin taane san jecha. Walaakin ammoo dhukkubni bakka qaanyii nama qabe qaanyii fixatee baanan sanii wanni fi dubbiin tun gartee tan sirroo inni taatee fuula dura haaluma kanaan itti fufu taate majlisa kana yaadachiisumaaf warra gartee obboleeyyan keenya sheekota keenya ustaazanii fi gartee خادمتوتا حواسا مسلمة ورا بكسان الرتا أجر يادتشي سماف مجلس خنا نمني خود تاجير فود اتخن ننجرو أرسا قده اتخفل مي خود تاجي أمي فود أمي تنكن نمني سنيقله أرسا قده اتخفل مي تيتي جيرا موتم ما دا خمان تنقلوفي الرجرتي فارتين بدارينا جيرا ما جئ حواسا هنده بتشيسا جرو خنا جيرا من خن أفود أفسبب خنته إما مجلساتي يتشا خنا نمني سر التوبة ورقة الجيران ممر في خنا نمني سببته وبليين كي نخم مسلمة ورا لبوساني وريجن وياته كشتي نما جهاد أبني تشو لبو هدوتي قبر ما يتشو بربادة تدبي سنت لبو هدوتي وريجا مي بكا قرتي أران تنا إسين قرتي شيكوتين تنيتون تأجر تنتنا أكسن أسلوف تنيف أكسن بكتنا تيسنيف بكتنا أك إسين تيسنيف أفوسون تاري أك إسين أسلفتني حواسا مسلمة هند خدمتني في سني قاله حواسا مسلمة هند تجاجلتني لبو هدو تو أرساتي ودمه نما هدو تتومه نما هدو قرين إسين مراه هدمتني تيتي هدا خيسة ترتني وني هدا خيسة ترتني فيس حواسا خدمه لا في وني قافسا أرساسا خفلتني فيس ور قافسا بيجر رابه وني بيجر راباتني فيس حواسا خين يخنا تجاجل لا ركو إني خيسة جروخنا إسر فرّا ديبا إسر رجيه خنا قرتيج أنكرسا حواسا مسلمة أهل السنة والجماعة رجيه خيسا بافنا وانجؤوني قرتي قابسا خيسين كبساوات ورتنجتشا الرسول نجي جيرا من جرو إسنيس بايلما قابسا سين تنسن أكسمت بكران جيرا من عيشو برباديتي حواسني قابسا وانسن أمانا كوميتو تتخنى تجل ديمات ورسن الرس أمانا سن أنو ما بقلت جيت تاي إيقا جيرا بيتني أنا ما فقلتي وني هندي أنا ما أفسر روا أكم بربادوت إسلام مان كيس ناف ببلتا ركون الرجيس مجلس نخون نجينا دابتا وانجو في كيس هكذا حواسني وان كان قرتك ستي بيخاني رد لقون غاري دا أكا حواس مسلمة إثيوبيا تتنوتي مجلس توكمل لما نقبنو توكيش ما قبنا مجلس نتوكيش نتي قبنو خون اتقافة ما إما مسلم توتا قوتو وان تهيف إمي مسلمة أنا لالجسا إمي قرتي إسلام مالتي في حواس مسلمة أنا لالجي سوان جو قبار أبتي رابطو تججبيسو خدوران هنجر رجارو خدوران جيرو مو قرتي ببلئسو سنيغلي
mootummaadhaanis wal mari'achuu irrattis haa ta'u ifiifis gartee waan takka ta'a gartee nashaaxa garaagaraa dalaguu irratti haa ta'u sanirratti osoo xiyyeeffatee bareedanatti fakkaata. Hanganuman dhaamsa dhaamuudhaa dhufe malee wanni addaa wanni dubbachuudhaa dhufe hin jiru. Kanuman isiniin ja'a. Waa hundanuma komatti taa'ee jira. Laa hin komanne majlisa baay'ee majlisni kasilaa sirri komatamuu beeka. Yoon komachuudhaa kee sirriitti komachuu danda'a maaliif yennaan waggaa 5 jechuun umrii namni itti fuudhee anuu eegan fuudhee waggaa 5 amma ganaa eegan nikaa haa'uu godhadhe jecha. Ilma guddaa tokkoon qaba amma isinii galee warri waggaa 5 dura fuudhe amma ilmaan isaanii qaraatitti ergachuudhaaf wagguma tokko wagguma lamaatu hafe. Waggaa kana guutuu maal dalaydan jedhanii komachuun ammoo dirqama hawaasa muslimaati. Namni calliseetuma waan amma kanneen taa'ee nama eeguun jiru isinii galee. Maaliif jennaan wanni kun waan gartee mootummaa yaameetuma koottaati waan kana fudhadhaa jee osoo hin tahin waan aarsaan itti kafalamee ka'ee egaa aarsaan kafalamee booda mootummaanis gartee waan ta'a gartee uummata kana bakka buusuuf hin qaba carraadha amma sonnitu carraadha carraan lama hin deebitu carraan fuula dura dhufu kabiraat ta'a malee kanaa miti kanaaf carraa takkitti ara dhuftee nu harka seente tana namni muslimaa fayyadamuudha qaba majlisni keenyas carraa gartee isa harka seene kana carraa hawaasa ifii khaddamuudha kana carraa uummata muslimaa kana gartee cinaa dhaabbatuudha uummata muslimaa jajjabeessuudha kana itti fayyadamuudha qaba waan ja'uun yaada kannataa jira. Kanan isiniin ja'a baarakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum. Kanuma jechuuf maal balleeysan naan jee laa maal tolchitanii naa himaa jechuu jira malee waa balleessitan hin jenne maal tolchitanii naa himaa jechuu jiran maal tolchan hangammaan tana maaliif jennaan yeroo hunda yeroon biyyatti galiniin gaggaafadhan isiniin jee warra qaama kana keessa jirus tokko tokko yeroo arginiin gaafadha. Waan jirus ni lallaala waa hedduu takka ni jijjiirama jennee eegaatis turre gaafa dura gartee isaan ol baafne irraa kaafne yeroon gartee nama jajjabaa isaan keessa jiru gariifaa gaafa dheeraa rifachiise wanni isaan naa deebisanii rakkoo kanaatiin nu qabee jira naan jaanii rakkoo gurguddaa lama nuuf himanii rakkoon lammeen isaan himan san lachuutu hawaasatti gabbaasuun taatu rakkoo fokkottuudha rakkoo isaanumti gartee manuma keessatti balbala cufataniituma fixanii waan bareedan hawaasatti hin gabbahuu qabanii inshaallah rabbi isaanii wajjin haa jiraatu rabbi isaan haa gargaaru. Nutis isin duuba jirraatii isinis nu jabaadhaa nu harkatti lallaafina amaanaa hawaasatti isin harka jira amaanaan hawaasaa kun ammoo amaanaa gartee waggaa 5 isin harka jirtu kana boodas gartee hanga gartee rabbiin achirra turtan isiniin jee amaanaa kana bakka hanga huudhaaf hawaasa muslimaa kana sirriitti khaddamuudhaaf hawaasa muslimaa kanas gartee waan inni silaa amma duras gaafataa ture san gaafileen guutuun akka isaa deebifamtu taakka lammaffaa ammaas gaafilee inni gaafsan hin gaafatin ammatti gartee ka gaafii ta'ee ka'uu danda'u lama sadaffaa ammaas gaafilee carraan uumtuutu jira beeka yeroo tata carraatu gaafii uumaa carraan amma argame biyya keenya keessatti carraa guddaa akka hawaasa muslimaatitti carraa guddaa arganne hawaasni muslimaa carraa guddaa arganne kana immoo itti fayyadamaa jira laa